Magaalota gurguddoo Oromiyaan qabdu keessaa takka magaalaa Jimmaatiin. Magaalaan tun magaalaa guddoo naannoo keenyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 345 fagaattee argamti. Magaalaan tun walakkeessa jaarraa 19ffaa booda magaalaa hundoofteedha. Uummata 500,000 ol magaalaa tana jiraata. Magaalaan Jimmaa akkuma magaalota Oromiyaa biroo lafa qonnaan bultootaa irratti babal'atte. Adeemsi babal'ifannaas mirga faayidaa fi dantaa qonnaan bultootaa bifa kabachiisan hojiirra kan oolaa hin turre ta'uu miidhaan qonnaan bultoota Oromoo boosaa kittoo jiraatan irratti raawwatame irraa hubachuun ulfaataa miti. Lafti kun bara 2001 nurraa fudhame hadda gaannoo waggaa 11 adeemaara. Aanaa kittoo boosaa kittoo katamaa iddee xintiyan koo as dhaloota as bifa lama baasiif. Bakki dhaloota kootis kana akaakayyuu kootis kana babayyuu kootis asuma. Abbaa booraarraa ka'e lafti kun dhaalaan dhufe. Abbaan boora abbaa keessaatti dhaale abbaan keessaa saambiitti dabarse saambiin immoo kunuu abbaa keenya. Aanadha abbaa ilmoo lamaati anatti dhanna laaltu kun. Haadha immoo nuti lafa kanarratti mirga dhabne yoo waaxinne poolisiin akka fedhe nu dhidhiite geesse nuyiidha. Qonnaan bultootni baay'inni isaanii abbaa warraa 47 ta'an bara 1999 dur aanaa mannaa ganda yeroo san guddataa bulaa jedhamu keessatti akkuma qonnaan bultoota kamiituu hojii qonnaan jireenya isaanii oofataa akka turan odeeffanne. Bakkeen ati argitu kun hektaarri 6 kan kooti. Kan abbaa kootiiti nu nama 9. Kunoo lafti kun hareen nurraa fudhatamee lafa qonnaa lafa bisingaa lafa xaafii boqqolloo xaafii bisingaa qamadii ture. Godarree keenya buna keenya qoccoo keenya osoon kaafatiin taankiin akka fedha isaa laaqee karaa keessa babaasee. Isee sana jechuudha lafa qonnaa kana keessa akka barbaadan dhufanii keessa gulufanii nu sakkaan so'aa somni dhaqnii akkanatti nu hidhanii mana poolisaa baatu nu hidhanii jechuudha. Achii ka'ee achii ba'ee haadha koo gatee deemee asii Suudii Arabiyaa miilaan dhaqee baara keessa kutee dhaqee naan achi koo haati kan koo dhufeetti beelaan asitti. Qonnaan bultootni kunneen bara 1999 bulchiinsa aanaa isaaniinis ta'e magaalaa Jimmaan osoo hin mariisifamin bulchiinsa magaalaa Jimmaa jalatti akka hammataman qonnaan bultoota kanarraa dhageenye. Yeroo Ahmad Baagissee Daani'eel Baqqalee kan jedhamu bulchiinni ganda kana humnaan otuunu boqqolloo babbaqnoo boleetti tokko dhukkubsata amma waamuu dhaqeera mataa dhukkubsata kun ta'uu lafa kanaatiin mataa dhukkubsatee jira amma kan sidaaf jetaa irratti dippiloomaa qabu. Otuu aniif inni babbaqnoo otuu sangaa huururraa hin hiikin boqqolloo biqilaa qamadii biqilaa bisingaa biqilaa keessa caatii buna keessa barsiisaa yuunivarsiitii guuranii fidanii itti jiran. Waa tokko duudee tokko nuun kaffal. Waa tokko maaltu nuti siqee kana sirnaan jedhe. Akka kanatti lafa dhabnee kunoo lafa kana hariiyyuu kana dhabnee lafa qalaadii tokko dhabnee beelomnee dheebonnee taa'aa jirra kunoo amma. Lakkisa waa tokko nagee. Tu mari'atame jiraate baroo dhaqa. Lakkisa mari'anne tu mari'atani maas fangaani haasa anoonaa mari'anne kana yoo sii kana fudhu isii kanaan jenne iyyuu narraa warasanii ani. Beenyaa isin kafalanii? Lakkisa waa tokko. Nargine yoo waa tokko nargine. Waa tokko nu kafalame hin jiru beenyaan keenya kaballaaf dhiitichoo malee. Beenyaan nu kafalame kaballaaf dhiitichoodha. Malee umti biraan umti nu kafalame hin jiru. Xiqqa tokkollee. Anuu nu waafuudhaan ganaadhaan mallee jedhanii jarri durii. Allamuu yoo sachoo anoo biyya koo sarkaana qaba mallee biyya jarroo ganaadha jedha. Amma immoo sacha'uu dadhabee adeemus dadhabee. Giidoon qabu jan qabu waan fuudhuun qabaan laasaa labbinaaf haasa'u dandeessu naasa'u dhukkubsataa raaciisaa jiraayyuu dhukkubsataa ammaa naasa rabbitti laasaa amma eenyu siif rabbi kan kanaasa eenyuni rabbi.
bulchiinsa magaalaa Jimmaa jalatti daangeffamanii carraa lafa isaanii qotachuun jireenya isaanii gaggeessuu kan argatan ganna lama qofaaf ta'us kaasu. Sana booda garuu bara 2001 akka lakkoofsa biyyattiitti wanti isaan mudate oduu aagan turre. Tarkaanfiin jireenya isaanii fi maatii isaanii gammachuu fi ifaa ture gara gaddaatti jijjiiree abdii fuula duraa lammiilee kanaa dukkaneessatu isaan irratti fudhatame. አባቴ ሬሳው ከቤት ሳይወጣ ነው አውጥተው መሬት ሽጠውበት ሬሳው ከቤት አልወጣም መሬቱ ሲሸጥ ያለ ካርታ ያለ ምንድነው የሚቀመጡት እኔ ስደት ላይ ነበርኩኝ እኔ የመጣሁት ከስደት እንኳን ምንም ያገኘሁት ነገር የለም ምንድነው ይሄስ ለኛ ኑሮ ነው እንደኛ እኮ ስደት ሀገር ስንቴ ተንከራተትን በባህርም ነው በምንም ነው እንሙት ወይ እንኑር ወይ ቤተሰቦቻችንን እናኑር ብለን ነው የሄድነው ይሄንንስ ምን ትላላችሁ ማንም የሚያይልን የለም አቤት ብንናገርም የሚሰማ የለም namni irraa qotee inni kaan na nyaatise inni kaan baadhee qoraan baadhee laffa'eetu lafti kun jiru ijoollee kana guddifadhee keessa abbaan manaa kootii du'an abbaan manaa kootii ala du'u ijoollee kana wajjin mana onatti hafe ijoollee kana macirrachaa biyya ol fudhatee lafa kana irraa utuu gurguranne yoo irraa gurguradhe boqqolloo namni qote harka lama fudhatee harka tokko naa kennu kana maalan nyaachisa jedhee utuun cinqamee taa'u gideen dhufe kunoo inni beeka jarri beeka rabbii wajjin abbaan jara biyyi itti lettee ijoollee koo naa guddisee ijoolleen koo gahanii inni fuudhe du'ee ijoollee akka hoo qofatti hafe akka hoon immoo hadha lafatti nagatan kunoo harka jara jireenya jara kunoo biyya beeka xinnaa guddaan dagatanii lafa kana qiniinii hadhaga kunoo yommuu akkana kooloo keessaa dhufanii qoraan qaaqoran maalan kee maal beektu maal attam maal beektu jennaan gara dhabee. Aangawootni magaalattii yeroo san turan marii fi akeekkachiisa tokko malee qaamolee nageenyaan deeggaramuun midhaan qonnaan bultootni lafti nagaa jedhanii baasii fi humna isaanii itti dhangalaasanii qotatanii fi asheeta isaa nyaachuuf eeggataa turan tiraakteraan garagalchuun imala deegaa lammiilee kanneen eegalsiisu dubbatu. Jireenyi keenya inni qonnaan bulaa turre keeshaan 90 keeshaan 80 dhibbi haqa keenya nuti nama nurraa hafee magaalaa Jimmaa quubsu. Amma kunoo jaruma warra dhufee irratti ijaarrataa irratti nu dhagaa jaraa baanne bakka qansiraadhuma hojjennee jiraatarra. Ijoollee jahan qaba ijoollee jaha waan qallabuun hin qabu waan nyaadhu hin qabu yoo jarri galgala cabsee naa fide nyaadha. Hamma kan hoggaa mana taa'e ka'e ilmoo hankoo waan nyaadhu dhabe kaadhaa maskiina dhaqee tan kadhee nyaadha maskiina dhaqee kadhee nyaadha karaafan akkana ta'e wahomti han qabu waratame oo waraqata geeffadhe maalina ilaalu nyaatamee oo birrii nyaatamee maana ilaalu ana najasa ta'e ilaalu birriinu birriitu ilaalama malee ani ilaalan waraqata kun ilaalu dadhabee dhiisee rabbii koo qaanii ati na haasoftu na haasa'a jedhee tan rabbi na haasofsiise. Kanuu waan hin jedhu qabu abbaan kan koo facaasaa 40 qabalaas keessaa labarsaa fi kanas hin laalsan hadhaani inni akkana huqqate nama waa nyaatee bulu fakkaatu maalan nyaadha waan ilmoo kootti kennu macarrashaa isa dhageen jira isa ammaa kana haati manaa koo beeloftee mana keessa ciisan qansiraa kana qabbaanee jechuudha hin qabnu waa tokkitti waan hojjennu. Lafti qonnaan bulaa tokko misoomaaf yookaan tajaajila biroof yoo barbaadamu adeemsa seeraa ittiin keessummeeffamu qaba. Innis marii fi wal hubannaa qaama mootummaa fi abbootii lafaa irratti akka hundaa'u seeratu daangessa. Bifa faallaa adeemsa seeraa kanaan garuu lafti qonnaan bultoota kanaa marii fi waliigaltee qaamolee lamaan kanaan malee dirqamaan lafa isaanii irraa buqqifamuu komatu. Yoo waaxinne dhukaasan nutti dhukaafamaa federaalii dhufe nu caccabsee dachee nu nyaachisee geessee nu hidhu.
harka keenya dubbetti jedhanii biiroo nama dhuunfaatti hidhamne nu. Abbaan kooti faati kan koo biiroo mikir beetii geeffamne jechuudha. Biiroo Ahmad Baagisaa keessatti hidhaman. Nu hidhee gaafa nu mana hidhaatti dhufnu hin jiru minaan bisingaan boqqolloon xaafiin mana hidhaa teenya birrii 4,500 kan madaabaraatiif kan mirti zarii kaffallee aanaa yabbuutiif. Dargaggoon mana keessa jiru qobaatti biiroo waajjira lafaatti hidhamne lafti keenya si shabamee abbaan isaa hiramee na dhufnu qorchii dhaabbatatee warri dhufe deemeera. Poolisiin makiinaan tokko guutuun gandi liqamanbarii namni maali namni mucaakoo kabalanii dhidhiitanii sahadhaa waan jaallatan hojjetanii dallaa'an korchii ijoo mucaakooti wajjin lafa gogaa kana qoonfaree ijaar diiganii lafatti naqanii isin waa tokko hin qabdanu waa tokko beenyaan tokko sinii kennamuutti hin qabdanu naan jedhanii mucaakoo rukutanii kabalanii kunoo karaarra bu'anii. Midhaan irra jiru waliin dhufee fudhate itti namee safaree fudhate. Fudhatee jennaan maa safarta midhaan keenya kana nuutoo mirti zarii fuunee madaabaraa fuunee gatii sangaa ajjoon keenya keessa jira. Maa safartaa jennaaniif obboleessi koo quxisuun kan kooma dhukkubsatee jira. Mataa dhukkubsata. Waa'ee lafa kanarraan kan ka'e mataan dhukkubsatee akka maraannaa ta'eeti jira. Nutoo ijoollee yatiima abbaan keenya nurkatti dhiisee du'e kanaan qallabaa jirra kanaan tumaarsisaa jirra maaliif nurraa fudhatta jennaan humnaan federaalii nu duratti dhufee poolisiin magaalaa dhufee meeshaadhaan anas isas dhaanii kuffisanii mana hidhaatti sangaallee otuu huruu isaarraa hin hiikin mana hidhaatti nu geessanii poolisii dhaabaa magaalaa Jimmaa keessa nu buusan. Wayita lafa isaaniirraa buqqifaman beenyaa fi lafa bakka bu'iinsaa seerri isaaniif kennus dhabsiisuun gochi faallaa seeraa qaamolee seera raawwachiiftuu jedhamaniin qonnaan bultoota kanarratti raawwatamu komatu. Ilmaan qonnaan bultootaa lafa mana jireenyaa magaalaa keessaa akka argatan mirga bu'uura seeraan gonfatan aangawoota sirnichaa turaniin sarbamus himu. Adeemsa qonnaan bultoota ganda boosaa kittoo buqqisuu kana keessatti mirgi falmachuu lammiilee ugguramus argine. Dhiittaan mirga namoomaa qaamolee haqa isaaniif falmatan irratti raawwatamaa akka tures yaadatu. Daba isaan irratti raawwatameen namootni fayyaa isaanii dhabanii rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiranii fi kanneen lubbuudhaan dabranii ilmaan ofii jireenya gadadoof kennanis akka jiran qonnaan bultootni kunniin ni dubbatu. Nuti lafti nuun kennamne yeroo sana ijoolleen lafa hin fudhanne nuti ijoolleen gabaree kun abbootii keenya qofaa sobdee lafa kaaree 500 jettee isa kaaree 200 malee isinii hin qabdanu jettee isa kan irraa dachaafatte. Seerri haalaan kun hin galle biyya kana keessa Jimmaan keessa yoo jarri mikir beetii achi keessaa battanama mal abbaan barbaade naa gaafa tulaan Abdallaa Abbaa Foggin jedhama naa ajjeesu xiyyiitti ambeelee ala mataa kootti maa nama waa nyaatee buluun fakkaadhaan isee sillaaltan kan yoo Oromoo taatanii obbo Abiyyi obbo Lammaadhaan nu gahaatiif furmaata tokko nu fagannan nutti taphataaran hadhas ta'e bodis ta'e ummanni sillaalaatan nama fakkaataa maakummaa waan nyaatee waa bulaal fakkaata maayyimii hojiin qabu ni dargaggeessa ta'e yoo haasofne siilma kana dhaqanii hidhanii kaanii ofii jalaatti dhufanii asirratti yaadatan maandiisiin tokko mana torba qabaas keessa. An damoozan qabu baammanaa koo damoozan qabanu kunoo mataan gadhiisee hadha ijoollee namicha qotataa oliif gad fiigee nagadatee bulutu hadha ol deebi'ee mataan sirrii ta'uu dide kunoo katamaa keessa sooraa oolu galgala galu hadha ijoolleen kun olii gadi fiigdee nu bulchaa jirti. Garuu ijoolleen isin laaltan kun nama fakkaattii kun ammala an garuu inni nama harri yaase kana ta'e kun qallaba dhabeesan anis ijoolleedhuma yeroo malee garuu natti gabaabsaa jira obboleettiin kan koo tokko duutee dhiisee isin beeku ambaara ceesee deemtetti isinis. Hajiraatun warri kan koo tokko immoo ilmoo koo wajjin bakka isin jirtu beekuan beeloftee narraa cittee baasee baddees ilmoon koo sun bakka isin jirtu beeku ammaa sanaan. Abbaan lafa isaa irratti akka tokko malee salphina ulfaataa kana yoo keessummeessu lafti isaan dabaan irraa buqqaafaman garuu madda galii aangawootaa fi dallaalota aangawoota sirnichaa waliin hidhata qabanii akka ta'es eeruum. Abbuma qabeenyaatu dhufaa dallaalaa fi jarri gandaa alii dhimma nageenyaa poolisii koominitiidha jedhu liqamanbariidha ittaanaadha duubaan namoota hedduu hiriirfatanii maandisa magaalaa dabalatee jechuudha.
kunoo lafa guyyaa akka hobbusaa'ee akka hoolotaatti lafa shabashabaa oolu yerri. Lafta ilaaltu kun areenaa kan keenya laanni kun asii kana bishaanti gadi bu'e. Kanaa cinaan arra kadheetan jira. Warri nu saame mikirbeetii asii keessa hariin jaraa warra achi keessa taa'an jechuudha. Warra nu nyaatee warra amma ammaa nu gurguraatu. Maandisoonni mana kana jaaran xaqlaannaa kan jiraatu. Maaliif manni kun maaliif ofii jaraati isin fudhattan jennaan maal abbaa keessi dhibe. Kantiibaan magaalaa Jimmaa namaas ta'an kun isa fayyaa keenya qorqaa jiru. Makkiyyuun ni jedhamu. Poolisiin nutti argee waa jenne qabeenuu hidhaan urguta. Yoo waa xiinne gufuu misoomaatii ilaalchisaa addaa kana jedhanii geessanii hamma fedhan bultii 14 bultii 15 gaaffii malee hidhamna. Waan haasofnu kan ijoollee kan keenya gadda bolaa kan keenya intini almaa bittanaasti fidanii ijoollee sadi biyya maaliif waa'ee lafa kanaa dubbattanidha geessanii hidhanii mana seeraatti neessan qanii sadii fayyaa achitti hidhamtee ijoolleen natsaa galteetti. Lammiileen kunneen lafa abbaa isaanii irratti daba isaan irratti raawwatame qaamolee mootummaa garagaraatti iyyatanis qaama isaan dhaga'uu dhabamuun hamileen isaanii cabee miira abdii kutannaa olaanaa keessatti kufanii argamu. Jijjiiramni humnoota haaromsaan biyyattitti abdii hore fooliin isaa magaalaa Jimmaa dhaqqabuu dhabuun yaaddoo isaanii ta'us himu. Lafoota isaanii ammayyuu tajaajila tokko malee jiru abdii haaromsa kanaan gaaffii fi komiin isaanii fala argata jedhuun saamtota lafaa irraa eeguuf sochiin isaan taasisan ammayyuu aanga'ootaan akka danqamaa jiruu fi hidhaa fi reebicha dabalataaf isaan affeeraa jiraachuu dubbatu. Kanaa jennaan an mangistiin bakka kaa'een haa ka'u abbaan manaa kooti immoo kun biyyiin beekaa nama fayyaatu mataa likkii ta'uu dide kunoo mucaakoo kanarraa mana diiganii hidhanii deebii 4-5 kan daganaa mana qorqorroo jarrirraa diigan bokkaan ilmoo sabiyyii mucaa waggaa tokkotti turoo bubulee jennaan sharaa itti hidhatee inni taa'u fuuldureetti immoo abbaa kaartaatti kennanii inni kushiinaa ta'e dudduubbeerra taa'aa jira. Maanni badiin keenya hookiin maal isinii balleessine marsii tokko nutti hin deebisan. Dheengadda dhiyeenya dhufaniinnaan Adamaa Battaanyi koree bittinneessaa fudhatanii dhufan. Koree bittinneessaa dhimmi nageenyaa magaalaa fudhatee dhufee jennaan maaliif utuu ulaagaaleen jiru ulaagaaleen tunuun guutamin ulaagaaleen jiru tunuun guutamin gocha akkanaan duratti hojjetamaa maaliif nu saamsiftu jennaan akkam akkana haasuuf ta'ee anas kabalee Maamir jennaan tokko jiraan Amzaa jennaanis isa kabalee ol nu baasan geessanii waajjira poolisii nu galchanii bultii 4 akkuma kanaan nu hidhanii baasan. Hadhaan ijoollee kan naa bulchaartu biyya ormaa jirti dadhabdee hadha waggaa 7 maal mangistiitti abee jedhee waraqata galfadheera otuu beektanuu dhuftanii na diigdu otuu beektanuu na dhaantu sidhaan jedhee poolisiin Oromiyaa mucaakoo kaballaa kabalee dhidhiitee tuu biyyiin jirre mucaakoo rasaasaan rukuteera. Bulchiinsi magaalaa Jimmaa lafa qonnaan bultootaa ganda boosaa kittoo beenyaa tokko malee dirqamsiise irraa fudhachuun manguddoota qonnaan bultoota turan kan tanaan dura quufa malee takkaa rakkoo arganii hin beeknee fi ilmaan isaaniis deegaaf kennu himu. Ilmaan qonnaan bultoota kanaan hojii humnaa hojjetanii lubbuu isaanii tursiisaa akka jiranis ibsu. Abbaa qabeenyaa fudhata lafa kana. Isi waa tokko hin qabdanu. Nuun jedhee isa hadhaa isa ammas hin daqiiqaa 5 kana keessa dhuftan. Rabbitti isin fide malee immoo anas miti haqqii immata asirra jiru. Poolisiin kanatti nu hidhee lafa keenya safare. Lafa facaasaa kana hunda harka duwwaa hadha gombisaa 4-5 dhaabbadha. Hadha waan fuudhuu dhabee. Waan fuudhuu dhabee qansiraa ijoolleen qansiraa oolti. Qonneeti bullaa lafa kanarraa waa hedduu arganna. Bunni keenya ergasii boqqolloon abukaadoon kanarraa fayyadamna. Hadha waa tokko wanti nuuf hin jiru deebinee gad deebinee qansiraa jara lafa ijaarratu jaraa hojjenneeti ijoollee guddifataa jiru. Manguddootnis waan ilmaan isaanii hojii humnaa hojjetanii fidaniin jireenya du'aan irra hin jirre jiraachuu dubbatu. Ilmaan isaanii maallaqa meeshaalee barnootaa ittiin bitatan dhabuu fi miidhaa xiinsammuun barattoota biroo irraa isaan irra ga'uun hamileen isaanii cabee barumsa addaan kutuun hojii humnaa maatii isaanii jiraachisuu hojii idilee isaanii taasifataniiru. Bulchiinsi magaalaa Jimmaa gamasaatiin komiin qonnaan bultootni ganda boosaa kittoo dhiyeessan komii haqaa ta'uu mirkaneesseera. Obbo Kamaal Turee
itti gaafatamaa ejensii misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa Jimmaatti. Gaafiin amma dhiyaate dhugaadha. Ganda Boosaa Kittoo keessatti waggaa kurnan har'aa lafti misoomaaf ooluu qaba waan ta'eef jiraattota magaalaatiif barsiisotaaf yuunivarsiitiifis lafa mooraa yuunivarsiitiif ta'us ulaagaa kanaan darbee ture. Yeroo darbu san keessatti haalli itti darbee bakka yeroo sanitti jiraachuu baannus lafti yeroo sanitti yuunivarsiitiif darbee jira, namoota dhuunfaafis darbee jira. Lafa kanarra garuu qotee bulaadhuma keenya ture jechuudha. Hawaasni kun lafa isaanii irraa wayita buqqifaman hoggansi yeroo san turan waan seerri isaaniif kennu dhoggatamaniiru. Abbootii lafaaf beenyaan kafalamee fi lafa kaaree meetira 500 kennamuufii qabu hin kennamneefi. Ilmaan qonnaan bultoota umriin isaanii 18 ol ta'an lafa kaaree meetira 200 argachuu qaban dhoowwatamus eeran. Sanirratti hundaa'uudhaan qajeelfama mootummaan baase qabiyyeen durii jedha. Qabiyyeen durii maatiidhaaf ragaan abbaa qabiyyummaa laficha sanirratti yoo qabaatan maatiidhaaf kaaree meetiriin 500 kennamee ilma gahe kan umriin isaa 18 ol yoo jiraate tokko tokko kennamaafii jira. Yoo 200 ta'e 200 440 jechuudha. Garuu lafti tilmaamaan darbuu qabu suni qabeenya achirra jiru irratti gamma akkana jechuu hin dandeenyu. Bunni akkamiin kenname, abukaadoon akkamitti tilmaame waan jedhu warra yeroo saniiti kutaa qonnaarraa warra jiru tilmaama. Garuu waa'ee lafaatiin wal qabatee maatiin kun kan silaa kaaree 500 argatee ilmaan isaatiif immoo 200 kan fudhachuu qabu 200 qofatu kenname. Yeroo sanitti ijoolleen irraa duutes jirti, horiin ajjeefames jira waan jedhu kaasanii jiru. Qonnaan bultootni kunniin komii isaanii hoggansa amma jiraniifis dhiyeessuus ifoomsan itti gaafatamaan ejensii misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa Jimmaa. Bulchiinsi magaalattis rakkoo isaanii kana koreetti hundeessuun qulqulleessaa jiran. Waajjira kantiibaarraa, mana qopheessaarraa, kutaa seeraa, bulchiinsa lafaa waajjira keenyarraa ta'anii koreen dhaabbatee hawaasni kun mari'achiisuu qabna. Maaliif namoonni yeroo san lafa kana fudhatanii barsiisonnis jiraattonnis hojjetaan mootummaa naannoo san dhaqee mana hin ijaarratin arra ijaarratuuf gizee dhaqummanni noo ijaarrachuu hin dandeessanii lafti kun seeraan nurkaa fuudhamee akkaataa seeraatiin tilmaamni nu kaffalamuu qabus beenyaan nu kaffalamuu qabus lafti bakka bu'uu qabus waan hin godhaminiif dhimmi kun amma furmaataa argatee wanni tokko dhufutti isiniin keessummeessinu waan jedhu kaafnaan haaluma saniin koreen kun dhaabbatee uummata kana mari'achiisee jira. Gaafa mari'achiisanu gaafiin uummanni kaasee jira. Lafti dhugaadha misoomaaf ooluu isaatiif sirriidha. Beenyaan garuu gahaan nuun kaffalamne waan jedhu. Kaampeen sirreeffamaa bulchiinsi magaalattii fudhachuuf itti deemaa jiru akkuma jirutti ta'ee adeemsi lammiilee kana buqqisuu fi haqa isaan argachuu qaban dhabsiifamu kun eenyuun akka raawwatamee fi daba ture ragaan agarsiisu jira waan ta'eef lammiileen kunniin gama seeraanis qaamolee kanneen himachuu akka danda'an akeekan. Namummaan namatti dhagahamuu qaba. Waggaa kurnanarraa sadarkaa nuti irra jiru asiin waan nu gahu irra jiru. Haala amma jiruun akkuma amma isinitti dhagahamee miidiyaan ijaa fi gurra uummataati. Akkuma isinitti dhagahamee miira keessa galtan kana koreen maanaajimentii waajjira kanaas waa'ee isaanii gizee ilaalu akkuma kana. Nuyi kan daayirekshinis uummata kanaaf kennu. Gara tokkoon qaama seeraatti simachuu qabdu. Ragaan jira waan ta'eef qajeelfamni mootummaan baases jira waan ta'eef jechuudha. Gara biraatiin immoo erga bulchiinsi magaalaatti wanni kunis dhiyaate waan deeggaruu qabnu isin deeggarraa kan waadhaa galle. Qonnaan bultootni ganda Boosaa Kittoo biyya isaaniitti akka lammii lammataatti ilaalamuun haqa isaanii dhabsiifamanii faffacaafaman abbaan qe'ee namoota sabummaan ittiin dhagamneen qe'ee isaaniitti salphifamanii buqqifamanii fi manguddootni akaakayyuu fi abaabayyuu ta'uu danda'an umriitti kunuunfamuu qaban kanatti yeroo ammaa haalli isaan keessa jiran hedduu yaaddessaadha.
namni haala isaan keessa jiran deemee arge miira isaa abboomuun dadhabsiisaadha. Kanaaf bulchiinsi magaalattii adeemsa harkifataa rakkoolee uummataa ittiin ilaalamaa ture kan akkuma biyyaatti ture keessaa ba'uun rakkoolee qonnaan bultootni boosaa kittoo waggoota 12 keessummeessaa turan madaala sirriin xiinxalee tarkaanfii sirreeffamaa hatattamaan fudhachuu qaban dhaamsa dokumeentarii kanaatiin horaa bulaa. Yabareedu jimmaa wal arganii loolu ammasiitu nagaan.